Bisa kini Okay, waaqa. okay. Waaqayyoodhuma ture bame fannifameere. Atammo inni waaqa itti amantamu ammoo ana qoruu feetaa. Yoonni waaqaan sii galchitti amanta. Yookiin si qoruu miti maal taate atamma yesoon waaqaa jette waaqayyo ture bame fannifamee ajjeefamee jedhen si gaafadde. Waaqaan nam ta'ee gad dhufee yoo ati waaqi sammuu isa siin kennin ati qara akkamiin dandeettee waan waaqa hubattaa. Aniin kanaan dura na dhaga'i yeroo naa kenna allee yeroo sii kenna. Yoo yeroo waliin kennin nu nam gugurda. Qilleensi kan hirte teennee wanni nu walitti yaa'ol ni jiru wama wanni tokkollee ni jiru. Anillee wasii galchuu qaba. Atillee wanaa galchuu qabda. Yeessoon atiin qara yoo waaqi sammuu isaa si keessi hin kaayini ati waan waaqa beekuu hin dandeettu. Kitaaba Qorontoos tokko 23 akka dubbifadhu. Nu garuu kafannifam Kiristoos lallabnaan gad buutee ati dubbiftee nami hafuura waan hunda shallagaa is garuu wanni tokkollee shallaguu hin dandeettu. Yoo sammuu hafuura kan akka waaqi sii kennan sii kadhadhu wanni kun sii galuu dandeettii jechuudha. Allaattaa waa biraasin gaafadhe. Anamma si dhaga'eera kanan si gaafadhe. Yesooni waaqaanaan jette waaqayyootu fannifamee reebamee jedheen si gaafadde gabaabuma gaafee kana yookaan lakkii dhugaan sii deebisa waaqumatti nama ta'ee gara biyya lafaa dhufee waraaname fannifamee du'ee dukeessa ka'ee gubbata jira jechuudha. Eebbifame nama waaqayyootuyyuu fannifamee reebamee illee du'ee du'aa ka'e akkasii. Ati arrabi kan kee waaqa morma waaqi si eebbisuu junaan hin jedhin onfeete nami arrabi kan kee waaqa morma akkamii waaqi si eebbisa namaan jettu. Ana kaafinan si gaafadde akkanuma miti waaqayyoodhuma ture bamee fannifamee du'e miti yookaan lakki. Wanna dhaggeeffadhe waaqumatti nama ta'ee waraanamee fannifamee du'ee dukeessa ka'e akkamiin akkan ta'ee jettee pirooses keessoo seente gad guuree sitti maa dhageette gara. Eebbifame nama waaqayyo eebbifame. Okay. Waaqayyotu reebamee fannifamee du'ee du'aa ka'e dhageessanii miti nama 939 waaqayyoodha kan reebamee kan fannifamee kan du'e kan du'aa ka'es waaqayyoodha eebbifame. Okay. Meemee Ximootos tokko faa boqonnaa tokko lakkoofsa 17 naa dubbisi. Dubbisatiyyuu. Si dubbisu waan? Ximootiyoos agamaffaa. Isa duraa. Ximootiyoos isa duraa eeshi miraaf agam. Boqonnaa tokko lakkoofsa 17 boqonnaa. Tokko isa dura tokko 17 si dubbisa. Naa dubbisa. Ana afaan Booranaa harka qaba. Rakkoon qabaanis afaanii doorkaa qaba. Garayyuu ageegerii taa'u kan doone kan mul'anne waaqa tokkocha guddinnaaf ulfinni isaa ta'u ammaaf egerillee ameen. Galatoomaa eebbifame mootii bara baraa isa hin duune isa ijaan hin mul'anne akkas miti? Si agarsiisa kunoo mootii bara baraa isa hin duune isa ijaan hin argamne waaqayyo tokkicha sanaaf baruma baraan ulfinnii fi guddinni isaaf haa ta'u. Waaqayyo inni hin duune inni ijaan hin argamne kun eenyunni? Amal keessa wacirtan waciruu qaran beektan gubbaa gafuudhi dubbis waciriin amal wacirta gubbaa gafuudha akkisan namaan balleessitan akkanaan ila san arge wacirtan qaruma wacirtan manifatin anattu gubbaa gasii dubbisa. Anattu gubbaa gasii dubbisa. Alli sitaam na dhageeffadhu dubbin dubbisa. An Kiristoo abboo kennaa galati deebis. Akka jabeenna nuji isaatiin hojjedhu naa kenna. Awwaan inni naa herreeg akka nuji isaa hojjedhu naaf waateef galati deebisaaf nami Phaawulosan taa'ee galati deebisaaf Kiristoo Yesuus gubbaatti ati ammoo gargar kutee dubbii waaqa milisuu barbaadda. Argitee? Bakkaan hin miliksine maal ta'aa jirta? Ani amma gaaffii gaafadhe malee yoo milikse mootii bara baraa isa hin duune isa ijaan hin argamne waaqayyo tokkicha sanaaf baruma baraan ulfinni haa ta'udha. Waaqayyo inni ijaan hin argamne fi inni hin duune kun eenyudha gaaffiin koo? Amma kana qarqarlaanii sii deebisa na dhaggeeffadhu. Baay'ee deebisa nama waaqayyo. Fakkeenya tokko sii fudhadhoo? Fakkeenya naan fudhatiin kan kitaabarraa naa deebise. Oromoon mammaasii yookaan dubbii fixa yookaan dubbii fidaa jedha beekta mammaasiin barbaachisa seera amantaa fi aadaa Oromoollee keessatti. Mammaaksa booda mammaaksa aadaa Oromoo irra jira osoo hin taane dubbii waaqayyoo irra jira waan taaneef dubbii waaqayyoo naa dubbadda daraaseera. Yesus foon uffatee dhufee ilmee namaa du'ee jalaa baasee amma du'een jiru gubbaa jira. Yesus ammaan tammiirra
Abbas isa sun gaafadhu. Atiin qara Adaraasera. zimbiloo calliftee kallattii daarekshinii rabbiin bahuu hin dandeettu jibbaan. Rabbii yeesoo keessaan mul'ata. Rabbii yeesoo keessaan argama. Aha, rabbitu yeesoo keessaan argama malee Yesuus rabbii miti jechuudha. Akkasii? Wengel Yohaanaa boqonnaa 10 qajeeltu 30 dhaqituufat naaf abbaan kiyyu tokko waaqaaf yeesoo gargar bu'aan horiin. Lakkaan amma gaaffisi gaafadhe isa kana yoo dhatte immoo Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 28 irratti abbaan caaloodha jedha. Kanaafuu walchaa Yesuusiin abbaan hin caala. Ka Ximootiyoos biroo kiyya qoy. Ati nama guddaa beekte. Nama guddaadha alhamdulillah. Ila beeka sautiin kan kee dhagahama takka ijoollee mataa ture sautiin kan kee kun nam guddaa gannallee dheeraa fakkaata. Sautiin kan kee nagara ata ammoo akka ijoollee deetti. Nama guddaadha. Ma akka ijoollee taatare. Lakki nama guddaadha. Ma akka ijoollee taatare. Akkana taa'udha. Nan ijoollummaa daafani booddeetti anama gaaffisi gaafadhe mootii bara baraa inni hin duune inni ijaan hin argamne Waaqayyo tokkichi sun eenyudha gaaffiin kun ammas. Gurbaa kan gubbaa sii dubbisa dubbii gargar kutee nam hin gaafatinii siin jedhe gubbaa sii na dhaggeeffadhe. An Kiristoo abboo kee. Anammas kasi. Kun rakkoon kan kedhu. Gubbaa sii dubbisa sii deebisa na jalan fa'aatti kun. Anamma abaluu naan jedhi ilaal Waaqayyo inni ijaan hin argamne inni hin duune kun eenyudha gaaffiin koo eenyu inni Yesuusi. Ati qoyyaan ati artu qofa mana gaafadhe. Amma gaaffiinsi gaafataa jiru ilaala nama Waaqayyo ijaan hin argamu hin du'u ka jedhamaa jiru kun ati sila Waaqayyotu dhufee fannifamee reebamee du'ee naan jette. Ani immoo Waaqayyoon inni hin duune inni ijaan hin argamne kun eenyudha gaaffiin kan koo gaaffiinsi gaafataa jira moo Waaqa biraatu jiraadha gaaffiin koo. Yesus foon uffatee foon namaatiin ka'is argan malee waaqummaa isaatu namni arguu hin danda'u. Waaqummaa isaa namni beekuu hin danda'u. Yesooni yoo sila waaqa hin ta'in du'ee hafuu qaba. Marroo waaqa ta'eef indoon gubbaa jira. Ammumtallee awwaala keessa hin jiru. Foon suniin du'ee jechuudha. Galatoom. Kan hin duune kan hin duune Waaqayyoo qofaa? Gaafillee atoo gaafumda sana gaafattee wayii gaafadhe ilaali yesoon hin duune yesoon sababii hin duuneef du'ee boolla keessatti namne waaqa naan jedhe kan osoo hin du'iin waaqarra jiru maal jedhama ree? Amma kinni waaqa dhugeeffattaa takka inni waaqa. An dhugeeffachuuf ani Waaqayyo isa tokkicha kana naa himi na bira dabarfadhu. Waaqayyo inni tokkichi inni jina hin argamne ka bara baraan jiraatu kun eenyu inni? Kana naa himiti bira dabarfadhu sii dabarfadhaan. Yesus yoo waaqa hin ta'in ma du'ee boolla keessatti nafin. Ahaa yoo du'ee boolla keessaa ka'e waaqa jedhama kan osoo hin du'in jiraate waaqa jettanii amantaa yoo sii fide. Atam quraan amma tanan bane si gaafannaa deebifta. Si deebisa rakkoon hin jirutti gaaffiin si gaafadhaadhu naa deebise ani kanan siin jedhe Yesuus illee du'a ayya si deebiseen hin fudhattu Phaawulos gubbarratti an Kiristoo abboo kennaa galatti deebisaa ati reefu obboleessi yoo teettee amma na dhagayi. Gaaffiin si gaafadhe si dhagaadha. Karaan dhugaaf jireenyi karaan jannata Yesuus Kiristoos quraaniin hun dubbata amma waaqiin doon waaqi dootiin dandeen ha gubbaa jiru kun Yesuus Kiristoos. Yesuus hin duune? Yesuus du'ee du'a keessaa ka'e. Yesuus du'ee du'a keessaa ka'e galatoome. Kan hin duune kun immoo hin duune jedhaa jira kaa hin duune tasumayyuu hin duune jedhaadha. Kana qofallee miti bar boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irratti illee kunooti ilaal. 6:16 sii baasa. Na dhaga kanayyuu sii deebisaa cinaan hin deemini kanayyuu harka qabnaani. Callis gaafii feetana gaafadha nama rakkoon tokko hin jiru. Gaafii feetana gaafadha na dhaga si gaafadha. Du'ani diiganii ka hunduun jedhamu. Ahaa okay Waaqayyo immoo hin du'a ka Waaqayyo duwwaatu hin du'u jedha ka kunoodhaan. Waaqayyo duwwaatu hin du'u. Isa gaafachuuf jiraani gaafii laanuma tartiiban na gaafadha atama lubbamta. Yesuus du'eera. Atama lubbamta. Maal lubbamta? Waaqayyo du'e du'a ka'e daarta ka Waaqayyo immoo du'edha ka macaafa hafuura akkamii si kee jiraata ka wareertu qoy. Hafuura qulqulluun na keessa jedha ka makaa hin qabne ka kijiba hin qabne. Hafuuri qulqulloon odoo si kee jiraate iyyuu waan akkanan hin haasoftu.
Hafuurri qulqulluun bara soogna keessa jiraachuudha baate bar macaafa kan akkanatti naan ibsu bar akkana jedhaadha bar waaqayyo hinduu inni Dhiisii gaafii qara na gaafadhu kan dudduuban na gaafatta siin jedhe Ali. Gaafii qara na gaafadhu kan dhiisu duuban na gaafatta. Inni duune kun eenyu? Du'e dudiige ka hunduun jedhamuu na dhageette. Sii jedheeti ka du'i. Okay. An gaaffiin si gaafadhe siin galle waaqayyo inni hin duune kun eenyudha gaaffiin koo. Okay. Ati akkasii afaanuma kanaan sii deebisuu jiraanii? Maal jette eenyu jette? Yesus Eenyu jette Kiristoos. waaqayyo inni hin duune inni jaalin argan. Yesus Kiristoos hin duune. Yesus Kiristoos leenci Yihuudaa. Yesuus Kiristoos. Namni dhugeeffatu du'e leen jiraata. Yesuus Kiristoos hin duune. Qolaasiyaa boqonnaa sadii dhaqi dubbifan isan na waliin duutanii du'a kaatanii addaamiin cubbuun nam galchennaan cubbuu addaa